Shama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aa jalqabneetiin jira. Oduu fi odeeffannoowwan keenya kan guyyaa har'aatiin Itoophiyaatti lakkoofsi gabatee konkolaataa hundi mallattoo iitii qofa qabaachuu akka qabu murtaa'uu fi kan jedhamu odeeffannoon ni jira. Oduu biyya alaatiin ammoo Suudaan kibbaatti wal waliinii kan waggoota 10 lakkaa'amaatiin ture ammas mudachaatiin kan inni jirudha. Oduu biyya alaa kan biraatiin Israa'elii fi Yaman akkuma walitti gaarreeffatanitti kan jiran yommuu ta'u, Yaman dhiyeenya kana buufata xiyyaaraa Israa'el barbadeessuun ishee kan yaadatamudha. Kanarratti ammoo Netaniyaahuun deebii kennuudhaaf dhaadatee jira. Oduu gara Ameerikaatti dhagahameen suuraan Doonaald Tiraamp maxxansee dheekkamsa guddaa kaaseetii kan inni jiru. Oduu kanaa fi kanneen birootis kan isin biraan geennu taha. Waahillan keessaniif qaroo miidiyaa sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jennam. Itoophiyaatti gabatee konkolaataa hundi mallattoo iitii qofa qabaachuu akka ta'u murtaa'uuf ta'aa jira. Itoophiyaatti qajeelfamni konkolaattonni galmaa'an hundi isaaniiyyuu mallattoo gabatee iitii qofa kan qabuu fi kaartaa Itoophiyaa irra jiru akka qabaatan taasisuu raggaasifameetii kan inni jiru. Qajeelfamni kun ministeera geejjibaa fi loojistiksiitiin bahee mallattoo naannolee fi bulchiinsota magaalaa garaagaraa yeroo ammaatti gabatee konkolaattota irratti mul'atu guutumaa guututti kan of keessatti hin hammannedha. Ministeerichi sanada gosaawwan lakkoofsa gabatee konkolaattota Itoophiyaa fi murteessuu mallattoolee fi qajeelfama kenniinsa tajaajila 10/50/2017 jechuudhaan raggaasisuu beeksisee kana irratti gabateen konkolaattota biyyattii akka jijjiiramu ifa godhee jira. Sababbiin ijoon gabatee lakkoofsa konkolaattota ittiin jijjiiruun barbaachiseef akka waliigaltee idil addunyaatti Itoophiyaa mallatteessite bu'uureffachuu fi qaawwa hojimaataa ture badii qabeenyaa akkasumas gabateewwan sobaa to'achuudhaaf akka tahe yommuu ta'u, haaluma kanaan qajeelfama lakkoofsa 10/50/2017 gosaawwan gabatee lakkoofsa konkolaattotaa fi murteessuu mallattoolee akkasumas kenniinsa tajaajilaa haaraa kanatti lakkoofsi gabatee guutuu Itoophiyaatti hojiirra oolan kan wal fakkaatu taha jedhameetiin jira. Kana jechuun daangaa hanga daangaatti lakkoofsi gabatee Itoophiyaatti konkolaattonni fayyadamanii hundi isaaniitu iitii qofa kan ofirraa qabuu fi kaartaan Itoophiyaas kan irratti maxxanfamudha jedhama. Qajeelfama ministeerri geejjibaa fi loojistiksii baasee kutaa lama keessatti waa'ee gabatee lakkoofsa konkolaattotaa fi mallattoolee jechuudhaan akka eerametti gabatee lakkoofsa konkolaattotaa hundaa mallattoo iitii jedhamu kaartaa biyyattii qabaata jedhama. Konkolaattota biyyattii keessatti galmaa'an hunda irratti gabatee lakkoofsaa maxxansuu irraa kaartaa Itoophiyaa fi mallattoo addaa haaluma waliigaltee addunyaa biyyattiin kan mallatteessiteen kan raggaasifame yommuu ta'u, iitii kan jedhu qofatu irratti argama jechuunis katabameetiin jira. Kun ammoo qubee afaan Ingiliffaa ETH fi qubee afaan Amaariffaa iitii qofaan kan galmaa'udha jedhan. Dabalataanis ministeerichi haala kenniinsa gabatee kanaa yookaan lakkoofsa qubee laatinii 3 fi lakkoofsa 4 fayyadamuudhaan lakkoofsa walitti aananiin gabatee akka oomishamu akka taasifamu qajeelfama kanarratti ibseetiin jira. Ministeerichi gabatee lakkoofsa halluu fi qubeewwan alatti wayita oomishaman mallattooleen icciitii odeeffannoo to'annoo fi galmeen tajaajilaa kennan akka qabaatanis beeksiseetii kan inni jiru. Haaluma qajeelfama kanaatiin gabateewwan lakkoofsaa kunneen abbaa qabeenyaa konkolaataa tajaajila kennanii fi haalli itti fayyadama anniisaa akkasumas mallattoolee biraas akka qabaatan garuu eeramee jira. Haaluma kanaan gabateen lakkoofsa konkolaattota humna anniisaa haaromfamuun hojjetanii kan adda tahan yookaan barreeffama mallattoo geejjibaa magariisaa Green Transport jedhamu akka qabaatan qajeelfamoota kana irratti kaa'amee jira. Kana malees namoonni gabatee lakkoofsaa adda ta'e barbaadan haaluma gaafii dhiheessaniin irratti hundaa'uudhaan addatti kennamaa fi akka danda'u qajeelfamni ministeerichaa kan mul'isu yommuu ta'u, gosti gabatee lakkoofsa konkolaataa ministeerri geejjibaa fi loojistiksii ifa taasisee haaraan kun konkolaattota kanaan dura galmaa'an irrattis hojii irra kan oolfamudha jedhan. Konkolaattonni qajeelfamichi osoo hojii irra hin oolfamin dura galmaa'an gabatee duraanii qaama galmeessuun deebisuudhaan gabatee lakkoofsa haaraa fudhachuu akka qabanis qajeelfama kana keessatti eerameera. Gabateen haaraan kunis kan fudhatamu haaluma karoora yeroo ministeerichi qopheessuudhaan akka tahe qajeelfamichitti dabalame konkolaataan jalqabaa yeroo Itoophiyaatti seene yookaan gara biyyaatti seenee kaasee konkolaataadhaaf gabatee lakkoofsaa kennuun akka galmee kan himamu yommuu ta'u, erga yeroo sanaatii as yeroo garagaraatti gabateen lakkoofsa konkolaataa jijjiirameetiin jira. Gareen lakkoofsa konkolaataa bara aangoo Haayile Sillaasee kan ture dargiin aangoo qabateen booda kan jijjiire yoo ta'u, bara dargii kan ture ammoo
bara addawaawitti jijjiirameetiin jira. Yeroo ammaa kanatti gabateen lakkoofsa konkolaattota hojii irra jiru konkolaattota waajjiraalee mootummaa ET jedhamu qaban muraasaan alatti kan qubee naannolee fi bulchiinsa magaalotaatiin mogga'eedha jechuunis ni beekama. Suudaan kibbaatti haleellaa boombii hospitaalaa fi iddoo gabaatti mudatee yoo xiqqaate namoonni 7 ajjeefamuu dhaabbata gargaarsa namoomaa beeksise. Haleellaan boombii kun yeroo biyyattii waraana waliinitti seente jedhamuudhaan sodaatamaa kan jiru yommuu ta'u gareen haakimoota daangaa hunda ceehuudhaan tajaajila kennanii MSF akka gabaasanitti helikooppitariin meeshaa waraanaa hidhattee turte mana qorichaa hospitaala Ooldi Faangaak jedhamutti bulchiinsa Joongilee keessatti argamu irratti boombii darbuudhaan guututti hospitaalicha kana akka barbadeessite ibsa godhan. Isa booda dirooniin gabaa naannawa sana jiru tokko irratti boombii darbachuu kan himan yommuu ta'u gareen kun uummata Faangaakaa keessa jiraataa turan 110 ta'uuf tajaajila fayyaa kennaa kan ture hospitaalli kun haleelamee barbadaa'uudhaan yeroo ammaa kana tajaajilli guututti adda citee jira. Haleellaa hospitaala tokkicha irratti raawwateen ga'ee meeshaalee fayyaa hundi barbadaa'uu kan ibsan yommuu ta'u kanneen du'aniin alatti haleellaa kanaan namoonni 20 ta'an madaa'uu kan gabaase MSF haleellaan uummata irratti raawwate kun seera namoomaa idil addunyaa ifatti kan sarbuudha jechuunis balaaleffatanii jiran. Dubbi himaan dhaabbata kanaa Maamaan Mustafaa dhaabbata isaanii ammallee odeeffannoo walitti qabachaa jiraachuu fi gara fuulduraattis gabaasaaleen kana caalan jiraachuu akka danda'u yoo ibsu garuu namoonni ijaan argan xiyyaarattiin helikooppitara humnoota mootummaa ta'uu akka ibsaniif sagantaa BBC Newshour jedhamu irratti ifa godhanii dubbatanii jiran. Dhihoo kana Suudaan kibbaatti erga addaa UN hoogganaa Niikoolaas Haayisoom irratti yookaan biyyattii guututti waraana waliinitti seenuudhaaf qarqara irra geesseerti jechuudhaan akeekkachiisa kennuun ni yaadatama. Yaaddoo kana kan uume ammoo waldhabdee pirezidaantii Saalvaa Kiir fi itti aanaa isaanii Riik Maachar gidduutti ture yommuu ta'u kanaan dura wal waraansa waliinii keessa akka turan ni yaadatama. Haleellaa boombii kana dura ajajaa waraanaa biyyattii Pool Maajook Naang bidiroowwan hedduun erga ugguramanii booda tarkaanfii hamaa akka fudhatan dhaadatanii turan. Ajajaan waraanaa kun haleellaa boombii kanaaf hidhattoota itti aanaa pirezidaantii Riik Maachar waliin hidhata qaban himatanii jiran. Maachar garuu himata irratti dhihaateef hanga yoonaa deebii osoo hin deebisin kan hafee fi bitootessa darbe hokkora kaasisuudhaaf yaalaniiru jedhamuudhaan waahillan isaanii hedduu wajjin yeroo ammaa kana mana hidhaatti kan argamanidha. Dhiheenya kana ammoo mootummaan kutaalee biyyattii Daawoo Maachar ka'an yookaan iddoowwan qondaallee kun keessatti deeggarsa ol aanaa qabanii fi keessaa bahan irratti adda baasuudhaan kan tarreessaa jiru yommuu ta'u kun ammoo biyyattii waraana waliinii irratti kallattiidhaan hirmaatti yookaan ni seenti jedhamee sodaan qabu dubbatamaa jira. Suudaan kibbaa bara 2011 Suudaan jalaa bahuudhaan walabummaa ishee kan gonfatte malee haa ta'uutii waggaa 2 booda pirezidaantii Saalvaa Kiir fi Riik Maachar fonqolcha mootummaa irratti yaale jechuudhaan himachuun itti aanaa pirezidaantummaa irraa ari'uun ni yaadatama. Kun ammoo biyyattii keessatti wal waraana waliinii balaafamaatti kan galchee fi waldhabdee deeggartoota hooggantoota lamaanii gidduutti uumamee lubbuun namoota 400,000 olii darbee miiliyoona 2.5 kan ta'u ammoo qe'ee isaanii irraa buqqaanii biyyoota ollaa fi biyyoota fagootti baqatanii jiran. Sana booda bara 2018 akka lakkoofsa Awurooppaatti nagaa buusuudhaaf yookaan buusuuf waliigaltee irra gahuu mootummaan tokkummaa hundeessanii waliigalteen nagaa kun filannoo dimokiraatawaa lammiilee hooggantoota isaanii itti filatan haala mijeessa jedhamee abdatamus hanga yoonaa garuu filannoowwan biyyattii keessatti geggeeffame tokkollee kan hin jirredha. Kana jechuun bara 2018 hanga bara 2025 gidduutti filannoon tokkollee biyyattii keessatti akka hin geggeeffamnee fi hooggantoonni lamaan akka ija dhiigaatiin wal ilaalaa jiranis ni beekama. Gareewwan hidhatan hedduun ammallee namoota siyaasaa garagaraatiif amanamoo ta'uun wal qoqqoodaa kan jiran yommuu ta'u rakkoon amma jiru kun ji'oota dura kan jalqabe yommuu ta'u loltoonni White Army jedhaman yeroo waraana biyya keessaa Maachar waliin hiriiranii turan loltoota naannoo Upper Nile keessatti walitti bu'uudhaan buufata waraanaa Naasir jedhamu kan weeraran yommuu ta'u rakkoon biraatis uumameera. Sana booda baatii bitootessaa darbe keessa helikooppitari dhaabbata biyyoota gamtoomanii loltoota buufata sana keessaa baasuudhaaf osoo yaaltuu rasaasaan rukutamuudhaan jeneraala ol aanaa dabalatee namoonni hedduu akka lubbuu isaaniitti gabbaranis kanaan dura gabaafamee ture. Gara biyya bahaa fagootti yoo dabarru Netanyahuun misaa'ela Houtii naannoo buufata xiyyaaraa Israa'el rukuteef deebii cimaa akka kennu dhaadatee jira. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu erga misaa'elli garee Houtiin dhukaafamee mooraa buufata xiyyaaraa guddicha Israa'el rukutee booda garicha irratti haaloo bahuudhaaf dhaadannoo isaanii itti fufan.
Viidiyoon miidiyaalee hawaasaa garaagaraa irratti qoodamaa ture Netaniyaahuun garee kana irratti haleellaa akka raawwatu doorsisuudhaan kanaan dura haleelleerra gara fuulduraatti garuu kana caala isaan haleella jechuu yeroo dubbatu agarsiiseera. Misaa'illi garee Yaman kan Iraaniin deeggaramu jedhamee kaahamuu irraa dhukaafame kun dilbata ganama naannoo buufata xiyyaaraa guddicha Israa'el Ben Guriyoon jedhamutti akka bu'ee fi aanga'oonni Israa'el beeksisanii ragaa bahanii jiran. Dhoohinsa dhukaasichaan wal qabatee mudateen namoonni 4 kan madaa'an yommuu ta'u namoonni 2 ammoo osoo gara dahannaatti deemaa jiranii madaa'uu isaanii miidiyaaleen Israa'el wal jalaa qabanii gabaasanii jiran. Dubbi himaan waraana Huutii Yahyaa Saaree ibsa televezyiiniidhaan kennaniin buufata xiyyaaraa Israa'el kana booda imala qilleensaatiif nageenya hin qabu jechuun dubbate. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaartes gama isaaniitiin ibsa baasaniin namni nu rukute kamiyyuu nutis dachaa 7 cimsinee rukunna jechuudhaan dhaadannoo isaanii cimsan. Misaa'illi kun naannoo buufata xiyyaaraa qarqara galaanaa yookaan qarqara magaalaa Teel Aviv jedhamutti kan bu'e yommuu ta'u naannoo sanatti aarri guddaan mul'atee ture. Buufanni xiyyaaraa kun yeroo gabaabaadhaaf erga balallii dhaabeen booda amma garuu irra deebi'ee hojii jalqabee jira. Xiyyaaronni daandii qilleensaa akka Lufthansa, Air France fi Deeltaa dabalatee daandiiwwan qilleensaa yookaan xiyyaaraa gurguddoon hedduun balallii dilbataa gara buufata xiyyaaraatti taasisanii fi deebi'uun isaanii haqameetiin jira. Misaa'illi yeroo dhihaatutti kutaalee biyyattii hedduu keessa sagaleen akeekkachiiftuu dhageeffamee kan ture yommuu ta'u humni qilleensaa Israa'el ammoo maaliif addaan kutuu yookaan addaan cituu akka dadhabame qorachaa akka jirus ibsamaatiin jira. Ajajaan ol aanaan poolisii Israa'el Yaa'ir Heetzroonii lafa dhooqaa haleellaa misaa'elichaatiin uumame gaazexeessitootatti kan agarsiisan yommuu ta'u aanga'oonni buufata xiyyaaraa kun daandii naannoo bakka konkolaataan dhaabbatu terminaala 3tti akka argamus ifa godheetiin jira. Kana mootuu gara fuulduraatti akka qoratan ragaa yookaan waadaa kan galan yommuu ta'u Netaniyaahuun dilbata kaleessa ministeerotaa fi qondaaltota ittisaa waliin wal arguudhaan deebii kennamu irratti mari'achuudhaan akka jiran miidiyaalee biyyattii keessatti argamuuf ifa godhaniitiin jiran. Gareen finciltoota Huutii Yaman keessatti Iraaniin deeggaraman jedhanii hamataman yeroo hundaa Hamaas Gaazaa keessatti argamu waliin dhaabbachuu agarsiisuudhaaf Israa'el irratti haleellaa misaa'ilaa kan raawwatan yommuu ta'u ittisa qilleensaa Israa'el baay'ee ammayyaa'aa ta'e jala darbuudhaan garuu yeroo hedduu kan raawwataa turanidha. Gareen kun dooniiwwan galaana diimaa keessa jiran irratti haleellaa raawwachaa kan ture yommuu ta'u Ameerikaan duula haleellaa garee kana irratti raawwatamee hoogganuudhaan deebii kenniteetii kan isheen jirtu UK'nis haleellicha kana gargaarteerti. Yeroo ammaa kana Yaman keessatti Ameerikaan haleellaa guddaadhaan kan itti fufte yommuu ta'u warri Yaman garuu hanga ammaatti deebii ofirraa deebisuudhaaf dooniiwwan kana naannessaa akka jiranis gabaasaaleen garaagaraa ni mul'ate. Oduu biraatiin Doonaald Tiraamp suuraa Paappaasii Kaatolikii isaan fakkeessu AI'n tolfame qooduu mufii cimaa kaasee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp suuraa Paappaasii Kaatolikiitti fakkeessuudhaan isaan mul'isu kan hubannoo namtolchee yookaan AI'dhaan tolfame miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa isaanii Truth irratti erga qoodanii booda hordoftoota Kaatolikiitiin qeeqamanii yookaan mufatanii akka jiran dubbatamaa jira. Suuraan Doonaald Tiraamp kun wayita hordoftoonni amantii Kaatolikii boqochuu Poop Firaansis gadda isaaniitiif yookaan gadda isaanii agarsiifataa jiranitti Paappaasii itti aanu filachuudhaaf qophii irra jiranitti miidiyaalee hawaasummaa White House irratti maxxanfame jedhanii qeeqa isaanii itti fufan. Yaa'iin Kaatolikii Niiw Yoork jiru tokko Tiraamp amantichatti qoosaa jira jechuudhaan waan mudatee himee kan jiru yommuu ta'u suuraan kun miidiyaalee irratti qoodamee erga pirezidaantii Doonaald Tiraamp Paappaasii ta'uu nan barbaada jechuudhaan bifa qoosaatiin gaazexeessitootatti dubbatanii boodaadha. Tiraamp amantii Kaatolikiitti qoosaa jira jedhamuudhaan wayita qeeqaman pirezidaantii Ameerikaa kan jalqabaati miti. Tiraampiin dura pirezidaantii kan turan Joo Baayiden waggoota dura uummata hiriira ba'e fuulduratti mallattoo fannoo wayita hojjetan yookaan wayita agarsiisan baay'een kan qeeqaman yommuu ta'u hiriirri sun Filooriidaa Taampitti kan gaggeeffamee fi namoota ulfa baasuu deeggaraniinis kan bahamedha jedhamaa tureera. Dubbi himaan Vaatikaan Maatiyoo Biruunii waa'ee suuraa Doonaald Tiraamp qoodame irratti ejjennoo mana amantiitii gaggeeffaman yookaan kan mana amantiitti gaafatamanii garuu deebii kennuu irraa of qusatanii jiru. Deebii kennuu irraa of qusachuun isaanii kun ammoo uummata biratti qeeqa cimaa kan biraa kaasaa kan jiru yommuu ta'u Vaatikaan torbee dhufu roobii irraa eegaluudhaan Paappaasiiwwan filannoodhaaf kaadhimaman simachuudhaaf qophaa'aa kan jirtudha. Suuraa jimaata darbe galgala miidiyaalee hawaasaa irratti pirezidaantii Doonaald Tiraamp maxxanse kanaan kan uffata adii fi
haguuggii Phaaphaasonni uffatan kan ofitti uffatanii fi dheekkamsa guddaa isaan irratti kaasee jira. Ministeerri muummee duraanii Xaaliyaanii kan tahan Maatiyoo Reenzii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp suuraa kana qooddachuu isaanii balaaleffatanii kan isaan jiran yommuu ta'u, gochi kun hordoftoota amantichaa kan mufachiisee fi dhaabbatichaaf ammoo arrabsuudha jedhan. Akkasumas hooggantoonni addunyaa amantitti qoosuudhaan gammachuu akka argatan kan agarsiisudha jechuudhaan qondaalli kun dheekkamsa isaanii agarsiisaniiru. White House garuu gama isaaniitiin pirezidaantichi Phaaphaasii fi Phaaphaasummaa irratti qoosaa jiru himata jedhu kan kuffise yommuu ta'u, pirees sekireetariin Doonaald Tiraamp Kaarolaayin Leevit pirezidaanti Tiraamp du'aan boqachuu Poop Firaansis ilaalchisuudhaan gadda isaanii ibsachuu fi sirna awwaalchaa isaanii irratti hirmaachuun hanga Roomitti imalaniiru jechuudhaan dubbatteerti. Akkasumas walabummaa hordoftoota amantii Kaatolikii fi amantichaaf deeggarsa guutuu nama kennanidha jechuun Doonaald Tiraamp cinaa dhaabbateerti kan isheen jirtu. Doonaald Tiraamp garuu yeroo ammaa kana suuraa kana qooduu isaaniitiif biyyoota addunyaa garaagaraa irraa qeeqni hamaan kan irratti kahaa jiru yommuu ta'u, Tiraampiif garuu qeeqni irratti kahuun kan jalqabaati miti. Tiraamp hojiiwwan isaanii garaagaraa irratti qeeqni kan isaan irratti kahan yommuu ta'u, isaan garuu hojii isaatti fufuu malee qeeqa isaanii of duuba deebi'anii kan laalanii miti. Yeroo ammaa kanatti qaraxa biyyoota addunyaa irratti tuulaa jiranii fi dinagdee Ameerikaa dhibbantaa duwwaa tuqaa sadiin hir'achaa jiruufis qeeqni biyya keessaa irratti ka'aa kan jiru yommuu ta'u, inumaayyuu deeggarsi biyyoota isaanii kanneen biroo keessattis kan irratti ka'aa jiruu fi isteetiiwwan 50 biyyattiin qabdu keessattis hiriirri irratti bahamaatii kan inni jiru. Doonaald Tiraamp garuu guyyaa 100ffaa bulchiinsa isaanii sababeeffachuudhaan osoo qeeqni kunii fi hiriirri mormii irratti bahaa jiru yoom argitan jechuun dhaadannoo biraa agarsiiseetii kan inni jiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa hanga ammaatti waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa.